nagaa keessanii har'as kinoo dubbichi cimaa isiniif qabadhee dhufeera. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Ergaan keenya asumaan waan itti fufuuf subscribe gochuudhaan nu deeggara. Akka itti jiraannu immoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaa wal barsiisa. Wal gorsaas Qolaasii 3:16 dubbifadhaa. Yaada namummaa moofaa isa dur itti jiraachaa turtan of keessaa baasa. Yaada garaa keessanii keessattis aareffama. Efesooniyaa 4:22 irraa dubbifadhaa. Obboloota koo yaa hartaniyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Jaallatamaa maatii Waaqayyoo seexanaaf karaa hin kennina. Inni atu deebi'ee natiin warra dhaban gargaaruu keessaa qooda qabaadha. Efesoonii 4:26 irraa argattu. Kana achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadha. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadha. Dubbii kanarraa guddaa akka eebbifamtan nan beeka. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhachuun isa dhaqsaadhaan mul'ata namaa ajjeesu ofirraa ittisuuf nama gargaara. Egaa hidhachuun nurra jiraata. Yeroo sana mo'annee argamna. Sababiin isaa